akka namni fooloo siin guddifataarutti akka namni yuutuubii siin daldalataarutti rabbillee irraa si qabuudha deemaa jira ilmootaan. Rabbillee irraa si gaafachuudha deemaa jira. Tokko san lammaffaa karaa maleen dhali karaa maleen dhali karaan dhali san akka itti dhalteen akkamitti akka itti dhalte gurmucaa jettuu dhalte kabiraatuu dhalte si'iif rabbii fi sireerra ciifte qofatu beeka. Ilmoo kiyya akkanatti dhale akkanatti jecha jettee haasoftu rabbii kee sodaadhu. Maaliif jennaan viidiyoo kan kee asiisi waraabanii feesbuukii jira. Asiisi waraabanii yuutuubii jira. Mucaan kan kee kun booda waggaa takka booda viidiyoo kana taa'ee dhageeffata. Viidiyoo kana taa'ee si dhageeffata. Wallahi waan isin ajaa'ibu. Seenaa Dr. Asliin beektanii viidiyoo inni kun dura 2015 nama arrabsaa ture amma gizee dhattee akka tasaarra bu'ee dhageeffattu hay mucaan ni maraate muyyettee rool dabarsitiin dhageeffattu seenaa. Viidiyoo abbaan dura haasayaa ture san hay maal haasaasila jettee akkana ol dabarfattee bira kutti. Hin dhageeffattee jechuun waan abbaan haasaa ture. Ilmoon tante hagasii qaanfatte hagasii jala qaanfatte ilmoon tante. Siif galaa miti. Daa'ima garanaan buuttiini waan qabdu waan harkaa qabdu kennii fi bishaan haayilaandii yoo ta'e daa'ima kan keetti kabajaan kenni geemii wayiillee taphataan jirtu. Gastii bantee teettee gastii keessatti kun gastii olsi seenee afaan addaan si gossu homa takka si fayyadaan jiru. Namaa waliin kolfuu barbaadda namaa waliin haasa'uu barbaadda daa'ima kan kee rafifadhu sirriidha. Kophaa kan kee jirta sitti dhagayama kophummaan nama dhagayamti anu fi kiyya mana kana keessa kophaa gala sa'a 24 halkaniif guyyatti rabbiin malee naman qabu biyya kana keessaas ta'e argite garuu haa ta'u hore usuma argitu ofi gadi qabda inni kaleessa sigate sunu si maso nageessaa miti inni kaleessa sigate sunu si maso siyyala taa'ee si ilaalutti jirti akkati rakkattuuf akkati kana taatuuf akkati maraattuuf ilmoo sanii waliin sigate. Argite rakkinna kan kee fedhee ilmoo sanii waliin sigate. Siqaxxa'uu fedhee ilmoo sanii waliin sigate. Inni kaleessa sigate iyyuu si maso. Siif diinaa jechuudha. Gatii kana ta'eef daa'ima kan dhiqiiti. Tootii harkaa qabdu kan jedhifte daa'ima kan keessu sukkuumiiti. Dadhabuu raffisiiti. Sa'aatii malee raffisini sa'aatii malee hin kaasiniiti. Sa'aatii itti godhiiti. Sa'aatii raffisi sa'aatii hin kaasiiti. Nyaachisiiti obaasiiti. Yoo ittillee kadhatte daa'ima kan kee raffifadhuuti yoo daa'ima kan kee raffiftee kaasee onlaayinii kottuuti taphadhu kolfiti. Argite ati taanii nama rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo tana keessa si haa baasu. Oromooni yoo akkanatti ati gattarsaatee dhiinni sirraa gadhangala'e malee waa walii ta'uuf walii gara nyaattiidhaan walii naasuu dhiifteerti Oromoon. Asiin dura maal siin jedhe gastii nama kaani seentee keeriyaa interviin ta'inii siin jedhee ture. Argite gastii nama kaani seentee interviin ta'inii uummanni kun si tufa si hifata ollaan isa gastii kaani interviin ta'uu siin jedhe moo siin hin jenne gaafa guyyaa jalqabaa gaafa gastii akka feete keessa wal argite. Ani gastii nama seenu baraadha. Warri guyyaa san gara nyaatti hin qabu isaan guyyaa sanii hodha jirtu. Ani gastii namaan seenu bara. Ani mana mukiyyaan banadhee kanaan rabsa fufillee rabsa irraa. Manuma kan gastii kee kana gara naaganatti darbaa maal jedhaa waan hin taane naasayin keeriyaati. Wallahi si caalallee hin beeku. Rakkinna si godhe hin beeka. Rakkinni waan nama hin goone hin qabdu. Argite atoo soo maraattee fidde chaansii hin qabdu. Argite garuu haa ta'uuti. Ija ummata kan afootti baateetiin ilmoo kan keellee akka malee hin godhin waan badaallee hin dubbatin. Hanga rabbiin godhee ummanni kun guyyaa sii qabee yeroo sii qabeetiin gara biyya kan keetti si galchutti inuma obsi obboleettiiti. Ji'a 9 guutuu obsitee dhalte bar ilmoo kana. Hin ulfaataa bar. Ji'a 3 irraa qabeetiin hanga gaafa ji'a 9titti akkatti dhalte siif rabbitu beekaa bar. Akkatti ciiftu wallaaltee akkatti kaatu wallaaltee nyaattu sitti toluu dhabee dhuddu sitti toluu dhabee argite waa meeqa keessa dabartee ilmoo kana dhalte gaafa dhaltu san akka gita takkitti jettee dhaltu situ dhalee argee hin beektaa gama nama beektu jechuudha. San caala hin ulfaattu rakkoon hadha keessa jirtu sun.
rakkoon hadha keessa jirtu san caalan ulfaattu haati teenna yoo kabar girgid ededa meeqarra deemtee qoraan cabsitee bishaan badhattee qilee hallayyaarra deemtee nu guddifte nuti garuu obsa dhabneeti malee agite kanaafuyyuu daa'ima kan kee yeroo liivii seentu dhiqadhu uffifadhuuti haarafu raffisiiti liivii kootu yeroo inni rafetti isaa waliin liivii hin dhufin ijji namaatu si jalaa fuuti ilmoon kun si malee haadha biraa hin qabu si malee nama biraa nama dhukkubsu hin qabu si malee nama dhukkubsu wallaahi nama gizee jalluma seenee isaa fi siillee jaallaluu bakka injiraa miti waatu natti dhagama hamilee wayititu na caba wallaahi warri gaafa duraa akkasitti tiktokiidhaan isii guddifatee fi ajandaa isii godhatee fi asii achi isii oofe hundi biraa galee amma maalitti hafte ijoollee sirnya hin qabne mazraa ittiin aramattuu fi hoolaa ittiin eeggattuu fi kushiinaa ittiin qulqulleeffattuu fi jasti bakka koomentii warra taa'eetiin mana keessa ciisee mukee fayyala ciisee fata jedhuu qofa taate jechuudha macaawucha warra sanii taate mucayyoon tun oromoon maaliif akka itti gadhisanii illee ani hin beeku wallaan namatti illee dubbadhee namallee gaafadhee fi jira sila isiin asirra baatee akkana taate akkanatti haasofti haala kamiin gargaarraa wallaahi akkasanaan jedhani akkamiin gargaarraa isiin akkana haasofti kun akkana taate akkana rakkoo qabuu hin jirtu akkana goggodhatti akkamiin gargaarraa waan kana haasaya nama dhageettu akkam goonaa waan kana haasaya namni rakkoo nama jirutu nama bararraasa jedhan dhibee itti jiru isitu beeku waan ofii jechuudha uummanni akkas dhufanii kijiba uummanni akkas dhufanii fi na gargaaruu fadhii hin qabne malee inni kijiban uummata fakkeessaadha uummata agartee hin jiraami namni na harkuu bichaa deemu wallaahi billaahi amantee amanuu baattee jechuudha malee silaa na gargaaruu baatanii hanqa fadhe haasee dhiise sanirraan dalagan lammaffaa ani mana wana kana keessa kophaa kiyya jira na dabbara ani ilmoo namaati achirra nama bisooti cinqii meeqana jiru yoo gabbee nama wajjin hin taphatin halkan kun naan dhiwu wallaahi billaahi halkan kun narraan dukkanaa'u jechuun na dabbara yoo seenee akka ati mana bira seente kanatti na bira seenanii na waliin taphatan das na jedha akka nama san bira jiruu na fakkaata saniifa liibii seena waan biraatii miti nama sarrabsiin beeku huno arraantana bichaa intala hawwii jamtu takka intala hawwii arsii jamtu takka maqaa arsii qabattee tortorree kan qabne tun jechuudha ani nama riyaadii barbaadaa jira galuufan deema sii galee ashurtaan hammaattee jirti saniif sodaadhee nama riyaa keessa jirtan na dubbisaa mee riyaa jira jedhaatii tokko ergadha isin ol galchaa isin bira dhufuu barbaada na tabaabbartanii hanga guyyaa 3-4 jedheen Riyaadin jira jettee ergattee seenteetuma diqaalaa nuutu ilma baaleerraa dhali siin jedhe nuutu jala qabadhu siin jedhe hin jettu waan biraa haasofti jechu ani akkas jedhee oliin galchine akkas sehee oliin galchine akkuma shamarran kaanii sehee ol galchi si galee akka shamarran kaanii maallaqa yunaaf dabarsanii riisiti natti ergan asiinis gizee dhufan amshir namni dogongorre hin jiru wallaalaan tahee beekumsaan tahee wanni bade ka gizee biraatiif ammoo akka shamarran biras hin basi hin yaani hin gowwomne yookiin hin bas hin dogongorre gorsiini yookiin atis dammoo kan abbaa manaa sirra fuudhaa jiru abbaa manaa biizinasaan si jijjiiraa jiru si kan jireenyi harkaa bade si kan maatiin irraa nyaatee jireenyi karaa mataan si hiikkataa jiru si jerana yoo diqaalaa hin dhalini baangaalii heerumtee baangaalii waliin dhaabbattee mataan kan kee gassi garagalaa jira yoo lakkee an diqaalaan dhaluu an zinaan dalagu jette yoo sanin godhin heerumtee abbaa manaa kan kee jalatti abbaan manaa kan kee hawaalaa si buusifataa jireenya gaddaddoo jiraataa jirti. Dhiisaame shamarran teenya tana jechuudha keessattuu shamarran teenya tun rabbituu hulaa gaddaddootiif hulaa gaddaan nutti bane dhiisa rabbii keessan kadhadhaa. Inuma dhiisa rabbii keessan kadhadhaa. Dandeettan taanaan gargaara hin dandeettu taanaan obboleettii afaan kan keetiin arraba kan kee kanaan ibidda hin labin teette. baru bakka wayiiti rakkattee teettee haasofte inumaan rakkoo namaan kolfina rabbii keessan of gubba sodaadha akkaataa amantii keessaniiti obboleessa kan kee karakkate obboleetti tan kee karakkatte rakkoo ilma namaa hin gammadin wallaahi an amaara diinni kee nama guddaan eenyu amaaraa miti wallaahi amaara rakkoo isaa hin gammadu maal jettan miti oromoo miti amaara rakkoo isaa hin gammadu because rabbiin rakkise waan ta'eef waan rabbiin fidee namarra kaayate akkamiin namarra kolfitaati waan eenyu hundaa ta'edha waan rabbi fidee sirra namarra kaayee waan rabbiin fuudhee gadi namarra kaayee kana ati waan eenyu taateef irraa kolfite isi hadda ilmoon rakkisee borusi fayya rabbiin fayyaan si rakkisuu danda'a maal goota guyyaa sanna hin
ربي نسي المرة كذا بر فيات كنّه قاما قلبي دا فيا وهند نجت كنّه المرة ركز ربي سيورو قاها فيان زركيا سلام سيسير الرتي كلين كان كلام فيلت يو كان موتيرون كان كسوم بكان كتو كامي قاما كان كيسا بكتا كسر سير رجلت مال بودا وياسا isi sanangge tu mal wati wiyasa angollah duartot ma oromo tana sammu aktamia tabatani demtar rabbin kesanille habiku anwan sin injedu bidera kesattu mujatti tana yo dandetan gargara wa rabbi sin kaburra gargara gargarto tana أنا ما قلت تدرس إيش سنة بديه بيكون أرجعتني أرجعتني ما قلت تدرس جزء سنة مرة توني أرجع جزء الموني سي ربو أنا إممان البوي شاد الموني سي ربو كاسين دبر فتلي في رتي تبتو جزء أرجو دفين بافر دان مال يادت أحد أتيا كتنا بدي في يادت هاي هذا دريجة إيه في سيادت أكاوت يا كتنا بدي في يادت nutu shakila nama mata emale barhate ati takka jennan lama uttalti bar dubartii amma taaneeti male rabbumaan isin yaadaafis wallahi waan bira takka isin hin jedhu rabbumaan sammuu isin shirshir isin jette tan isin haayaan akkasitti ofirraa raffisi firii taata hin jeeqamtu daa'ima kan kee ammoo ganama sa'aatii 10 taanaan hirribarra